Hordoftoonni Waaqjiraa Showuu nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Baga nagaadhaan gara Waaqjiraa Showuutti deebitanii dhuftan. Sagantaa keenya torban darbee irratti hojjetaa Wangeelaa Phaawulos Olaanaa fi faarfattuu Abaaboo Asaffaa wajjiniin jireenya gaa'elaa isaanii irraatii muuxannoo akka nuuf qoodaniif isiniif affeeree dhiyeesseen ture. Har'as isaanuma wajjiniin turtii qabaanna. Har'a immoo gaaffiin koo jireenya gaa'elaatti seenuu keessatti akkasumas immoo turtii gaa'elaa keessatti dogoggoroonni bebbeekamoon nuti goonu maal faatu jira yookiin immoo common mistake kan jedhu irratti gaafadhe isaanii wajjiniin turtii gaarii akka qabaannu nan amana. Sagantaa keenya kana zuumiidhaan waan waraabneef Abaaboo fi Phaawuleen biyya Awustiraaliyaa jiru, ani biyya Ameerikaan jira. Kanaaf qulqullina dhabuu viidiyoodhaa fi na of kalchaa jechaan gara gaaffiif deebii kanaatti isiniif darbaa. Nu wajjiniin turtii gaarii qabaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo waa'ee gaa'elaa yaadnu wanti nuuni akka si'a baay'ee dogoggorri yookiin common mistake'iin waa'ee gaa'elaa irratti jiru maaltu jira? Maal yaaddu? Fakkeenyaaf warri gara gaa'elaatti deemaa jiran wanta isaan hin hubanne wayii tokko maaltu jira? Yookiin immoo gaa'ela keessa namoonni amma dhiyoo kana seenanii gufuun isaan mudatee chaalenjii garaagaraa keessa galanii maaltu jira? Common mistake'iin maaltu jira? Maaliif isin gaafadha kana? Gaa'elli yeroo ammaa kana biyya keenyattis haa ta'u gara biyya Ameerikaa kanaatti persentii 45, isteetii tokko tokkotti immoo persentiin 50 iyyuu hin diigama gaa'elli dhugaasaa dubbachuuf. Waldaa kiristaanaa keessa kiristaanota gidduutti nu diigamaa oola gaa'elli. Kanas hin argina. Biyya keenya keessattis yoodhuma aadaadhaan namni baay'ee qabamee sodaa aadaa safuu waliin jiraataa ta'e malee utuu haalli isaa mijate namni gaa'ela keessaa bahu baay'ee jira. Maaliif dabalaa jira sababii ta'eef biyya keenya keessatti gaa'elli diigamu jechuudha. Tarii dhumarratti common mistake'iin maaltu jira laata? Wanti dhugaa hin taane waa'ee gaa'elaa caljennee dhuma lafaa kaanee nuti amannee itti rakkannu gaafa dhannee keessa lixnu immoo nu rakkisu wayii kan jedhu kanarratti afaan tokko tokko dubbadhaati. Isa booda goolabnaa haasaa keenya. Phaawulee. Okay. Tokkoffaa amma fakkeenyaaf namoonni yeroo gaa'elatti gallu fudhachuudhaaf gallamoo jalqaba kennuudhaaf itti galla. Kuni yaaduma sammuu keenyaati. Mindsetiin keenya inni jalqabaa eessarraatii ka'ee eesseedha. Kuni gaa'ela duwwaaf utuu hin ta'in rileeshnshiippii kam walitti dhufeenya kam keessatti iyyuu murteessaadha. Kan waldaatti iyyuu amma fakkeenyaaf namni tokko waldaatti yeroo galu waldaa keessaa waa fudhachuu dhaqa moo waldaaf waa kennuun dhaqa yaaduu qabu. Amma yeroo nama tokko fuudhuu barbaadu nami yaada fuudhuuf yookiis yaadatti heerumtuuf qabdi. Nama akkas naa godhu, nama kana naa godhu, kana naa godhu, kana naa godhu, kana naa godhuudhuma waansa. Nama obsituu, nama na dandeessu, nama akkas naa gootu, nama na nyaachisu, nama na obaasu, nama akkas naa gootu jedhee yaada taanaan expectationii guddaadhaan itti waan baay'ee dharree irraa eegu guddaa tokkoon itti seena jechuudha. Nama sana keessaatii waraabbachuu dhaqachuudha waan barbaadu sana. Garuu wanti yaadatamuu qabu namni nuti itti waliin walitti dhufeenya uummannu suni waaqa miti. Nama dadhabbii qabudha. Nama cubbuudhaan kufedha. Nama hir'ina qabudha abbaan sunis. Kanaaf namni waa fudhachuun keessaa dhaqee dhaqu gaariin ta'uuf. Fakkeenyaaf tokko ijoollee godhachuudhaaf fuudha. Ijoolleen yoo dhibde maal godha? Inni isaa niitii biraa fuudha. Tokko qunnamtii saalaa barbaade yookiis immoo sexual enjoymentii barbaade dhaquu danda'a. Yoo sun ta'uu baatee akka yaadatte yoo ta'uu baate yoo dhukkubi dhufee yoo ta'u godha. Kanaafi nuti jechi tokko jira afaan Ingiliffaatiin. Marriage is not meant to make us happy, it is meant to make us holy. Maaliif jalqabuma isaarratti
Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduu walitti dhufeenya jiru argisiisuufiti Waaqayyoo marriage gaa'ela hojjete akkama isaa. Waa ittiin nu barsiisu waan isa kan bara baraa ta'e eternal isa ta'e. Relationship walitti dhufeenya Kiristoosiif waldaa kiristaanaa gidduutti dhufuuf jedhu isa. Nu barsiisuufiti abbaa manaa fi haadha manaa waan jedhu nu jalqabsiisa. Maali Waaqayyoo barbaadu nama biliyoonii 7 takkaan nu abbaa utuu fuudhaaf heeruman godhe. Ergamoota millions billions uumeera si'uma tokkoon. Nama maaliifiti tokkorraa ka'ee 2 godhee achi booda baay'isaa dhufe. Marriageidhaan wanti sun akka inni baay'achaa deemu kan inni godhee fi eternal kan ta'e kan bara baraa kan ta'e barumsa tokkoti hubannaa tokko nu keessa kaa'uu barbaade. Isuma kana immoo fakkeenya Kiristoos keessatti yeroo argisiisu ilmi Waaqayyoo tajaajilamuuf utuu hin ta'in tajaajiluudhaaf jireenya isaa dabarsee kennuuf gara biyya lafaa dhufeedha. Fudhachuuf utuu hin ta'in kennuuf dhufeen. Kanaaf Kiristoosii biyya lafaarra yeroo dhufee hin jibbame, hin tuffatame, hiriyoota isaa, obboloota isaa, firoota isaatiin ganame. Garuu keessa isaa biitarii hin taane, hin aarres, hin gaddines, maas hin goone. Fannoorra yeroo dhiisii fedhe hundumaaf. Utuu garuu kabaja barbaadee dhufe ta'e, ulfina barbaadee dhufetu ta'e, nama akka isa arrabsutu hin ta'in akka isa kabaju barbaadee dhufetu ta'e, silaatii hunduma keenya yeroo sanaa balleessinu hin jedhatu. Ibiddumaan nu balleessee fixe. Akka inni itti dhufee biyya lafaana lixetu, maayinseetiin ittiin lixeessu sanatu garaansa akka inni qajeelinaan dhumee fixu godhe. Kanaaf gara gaa'elaas yeroo dhufnu, nama keessaa waraabbachuutu hin ta'in jaalala fudhatamuu kabajamuu hunduma isaa Waaqayyoo biraa waraabbanne nama isa nu bira jiruuf immoo kennuudhaaf dhaquudhaan jedhama. Attamittanii nama kana hafuuraan guddisa. Nama kana bifa Waaqayyootiin Waaqayyoo kan uume kana attamittan gargaara. Attamittan jajjabeessa. Jajjabeessuun qaba. Jaallachuun qaba. Kabajuun qaba. Ulfeessuun qaba jedhee waan narraatii kennamuu qabu yaadaa itti lixuuf irraa fudhachuun qaba jechaa lixuun tokko. An foundationiin kun sirrateenaan namni karaa fagoo deemuu danda'a. Amantii jedhuun qaba. Waan simple kanumadha. Galatoomi. Baay'ee wanta dhugaama isaa dubbachuuf wanta fundamentaalidha kuni. Ulfaadhuu Paawuleekoo abaaboo waa jiraas bira? Ani common mistake dha waan yaadu wayirratti rarra'uu sa'e tokkommoo waa biraa fudhachuu duwwaas mootuun ta'in waa tokko irratti rarra'uu yookiin namni qabeenya qabaa, horii qabaa, beekamtummaa qabaa, wanta akkasii yoo jiraate wantooti bor dhaabachuu hin dandeenye jechuudha. Bor hafuu danda'an. Beekamtummaan yeroodhaaf. Qabeenyis immoo bara keenya keessatti namoota baay'ee qabaatanii deebi'anii dhabanis argineera. Obviously bifa isa ta'u maalis haa ta'u immoo inni immoo umurii wajjin ijoollee tokko godhattee 2-3 dabalachaa deemnaan waan hundumtuu jijjiiramaa dhufa jireenya namaa keessatti. Kanaafiyyuu jaalalarraa kan hafe wanta tokkotti wanti qabate dhimma ittiin iddoo tokko utaalanii ga'uu ittiin dhimma hawwii ofii raawwatachuu wanti adda addaa kun isaan kanarratti waan hidhaman taanaan jaallannus jibbinus guyyaa tokko inuma hafuu kanaafiyyuu wanti nu yaannee dhannee hin citaa jechuudha. Isa malee immoo obsa walii dhabu ariifachuu jedhee yaadan. Si'a baay'ee yoo akkuma kanaan dura dhageenyettitu waliin fuudhinfaas barachaa turrerra waan nuun barre namoonni yeroo ol fuudhanii waggaa 1, waggaa 2, waggaa 3 rakkachuu danda'uudha. Saayinsii imti isaanatti fakkaata. Maaliif aadaa adda addaa yaada adda addaa amma nuuni akkuma saba Oromootti illee aadaa tokko qabnaa inni of yaadu. Aadaa tokko qabaannu iyyuu malee aadaa mana keenyaa immoo qaba.
Akkuma sabkaalcharii wayii jiramini mannumti keenya ollaamti nutti aanu kun mana isaa keessa aadaa mataa isaatii qaba. Nuti kan mataa keenyaa qabna. Kanaafiyyuu mana adda addaati aadaa adda addaa keessaa yeroo walitti dhufnu waan baay'ee walitti fiduu danda'uu qabna. Inni kun immoo halkanuma tokkotti wanta walitti ta'uu dhiisuu danda'a. Waa'ee wal jaallachuu mini wal jaallachuu mootuu qabnuyyuu deemsaan adda adda ta'uu qabna maaliif maatii adda addaa irraa barannee dhufne waan ta'eef. Amma maatiin tokko fuullumatti waa haasa'uu jaallata. Maatiin tokko immoo yoo makko tokkotteeyyuu yoo dubbiin jiraate achuma waan jala dhossuu jaallata. Innumti kunillee differensiidha. Yeroo wal dhabuu attamitti hiikkachuun akka irra jirullee baruudhaaf yerootti fudhata. Kanaafiyyuu namni ariifachuu gaa'ila qabachuuttis ariifachuu diiguuttis ariifachuu. Inni kuni common mistake dhaalaata. Gargar ba'uudhaaf hin jedha maaliif walooshachuu yaaduun irratti hojjechuu yaaduun wal barree wal gargaarree gara tokkotti deemuu yaaduun nu gargaara meereejii keenya tursachuuf jedhee yaada. Wanta baay'ee dhagaa common mistake illee bara keenya kana keessa jira. Si'a tokko amma biyyuma ormaa dhaquuf argitee fedhiidhuma iddoo yaaddoo kana keessaa ba'uuf iddoo itti rakkatan kana keessaa ba'uuf murteessuun jira. Wanta baay'ee irratti hundaa'amee murtoon gaa'ilaa murtaa'a waan ta'eef amma yoo dheeressuu baanneyyuu waan baay'ee jira wanti dubbachuu dandeenya. Dhumarratti waa'ee hoogganaa yookiis waa'ee liidarshipii dubbachuu barbaade. Abbaan manaa mataa haadha manaatii kan jedhu jira. Haati manaa abbaa manaaf abboomamtuu abbaan manaa haadha manaa jaallatu jedha. Isa kana akka inni itti hubadhu waa'ee hoogganaati kan inni haasa'u waa'ee liidarshipiiti. Ani manni akkuma mee akka kingdamii wayii natti fakkaatan bulchiinsa ofii territorii ofiiti. Ani mootii isheen immoo mootittiidha. Ijoolleen keenya immoo neeshinii keenya. Akkatti guddifnee yaaduu qaba. Maal jechuudha kuni abbaan manaa waanuma abbaan manaa jedhetu ta'a yeroo hundumaa. Haati manaa waanuma abbaan manaa jedhe fudhachuu qabda jechuudha yeroo hundumaa. Jechuudha moo maa jechuudha kun? Abbaan manaa hooggana jechuun mataadha yeroo jedhu maal jechuudha seeru yeroon fudhan. Balleessaa manicha keessatti ta'u hundumaaf kan itti gaafatamu abbaa manaadha jechuudha. Maaliifi biyya nama nu keessa jiru kana Westii keessatti mana barumsaa dhattee ijoolleen yeroo barattu barumsi galuufi yoo dide barsiisaan na barsiisu kuni sirriitti nama nu hubachiisu barsiisaa gaarii miti jettee galti. Baay'een ishee. Biyya keenya ammoo dhattee barumsi galuufi yoo dide ani daamiidha barumsi naan galuu. Bakka anaaf nama barumsi naa galu miti jedhee gala. Can you see the difference? Yeah. Yooma biyya kana hoogganni waldaan sirriitti hin deemu taanaan amantoonni kun buusiin kennanii kurnoo isaanii kafalanii waldaa dhufanii abboomamanii yeroo gaafatan kottaatiif voluntarii godhaa yeroo hin dhufanii jennan. Eewutti qabannaa kufuu waldaaf amantootatti qaban. Asii garuu nama geggeessutti qabatu isaan. Tu nami geggeessu sun sirriitti geggeessa ta'e sirriimatti deema biyyi seeru. Biyya Afrikaatti yeroo bushanii warra akkasitti akkas goonaan biyyi nu deemuu didee. Itti gaafatamuun fudhatu liidarshipiin aadaa keenyatti. Garuu waan si dhibu kufaatii ka'uu manaafis isa mataa jedhamu sanatti gaafataman jedhan. Abbaan manaa haadha manaa jaallannaan nima sirrata waan duutu. Ga'ee isaa sana yoo taphate. Lammaffaa immoo yeroo geggeessinu nan dheeresseela.
Go ahead. Dubbadhu. Okay. Lammaffaa immoo yeroo geggeessinu consensus leadership exercise gochuun baay'ee gaarii. Maal jechuudha? Murtii gurguddaa jira, murtii xixiqqootu jira. Amma soofaan irra taa'u kana as taa'a tokko gama jira. Maaliif achi keessa naan hin mari'anne? Maaliif kana goote? Maaliif hin mari'anne? Kichineena maaliif akkas goote? Yookiin immoo kaarpeetii kana maaliif akkas goote? Isa jedhu ani badaatti rakkadhu. Mana kana garuu gurgurree si baana seedhu irratti kana naasoo barbaadu malee isa kaan big one, the rock is yoo cheenjiin dhufe cheenjii guddaa fidu malee tiiteelii hundumaa keessa itti gochuun nurra hin jiru jedha. Freedom kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Garuu waan gurguddaa ta'e irratti maree goona. Amma fakkeenyaaf yoo isheen waa diddee amma tu isheen biyya naannoo itti diddeetti ta'e naqon. Bakka ati taa'e dhimma mataa keetitti ba'ee biyyatti galee callume deen taa'u. Hin ta'u. Hojii waaqayyooti. Hojii waaqayyootii nan naqan jedhu. Maaliif? Yoo waaqayyoo amma gaafa waaqayyoo ishee kaasutti eeguun qaba jechuudha. Waaqayyo maal naan jechaa jira? Qoyi ganaadhaa jechaa naan jira jechuudha. Isheetti dennaan turii irratti kadhadhu naan jechaa jira. United Frontiin taatu taanaan ministiriin kee successfully hin ta'u. Kanaafi inni akkasitti wal gatanii fiiganis hin ta'u. Egaa amma haati manaa abbaa manaa fi abboomamtuun sun eessatti beektaa? Atuma deemtuuti karaa tokko lakkuurra geessa. Decision jechuun murtii. Kanarra deemna ani kanarra deemnaa jedha. Isheen immoo kanarra deemna malee. No kanarra deemna. Kanarra deemna. Asiin nu baasu. Ani gosa kanatu nu baasa. Isa jedhu bira yeroo geenyu jechuudha. Maal goona? Wantani yeroo baay'ee gaa'elli keenya cabuu isaarra akka itti yeroo dhufne haala lakkuu lama irratti yeroo qabamnu akki waaqayyo nutti mutti kan marii qabateeru yookiis immoo isheettiin ofan qabateeru abbaa manaadha gatii ta'ee fi okeeshi bakka deemime hin baase yoo ta'e nan naasha ta'u jechuun haadha manaaf gaariidhan jedha. Deemanii no sururoo dibeettanii isa karaa dhaqee naman ba'a. Achi yeroo ga'anii maala noo sitti himeera silaa yeroo jedhu innis qalbii isaatti deebi'ee keessatti jettutti deebinaa hin deebi'e. Maaltu ta'e jechuudha tokkummaan isaanii ammayyuu jira. Garuu abbaan tokko gatii kafalaa jira. Yoo immoo isheen immoo diddeema maraattee wanni taatee abbaan tokko giibaappii godhee karaa sanarra deemee achi as wal deebisuudha. Malee wal buusuu jechuun miti. Amma yeruma gaa'elatti gallu yeroo tokko nama tokko ni haasofsiisan ture. Baay'eetti hangalaa yoo naa ta'u baay'ee keessaan baay'eetti. Sigalee? Amma vocabulary ma divorce jedhu cancel ma gochuudha. Amma namaa danda'ame. Siduma sammuu keessa taa'u. Option ma goonee kaa'uu qabnus. We have to work on the issue jechuudha. Amma wanta akka gaa'elli gargar cabu godhu keessiin tokko dhufuu danda'a. Garuu amma waa'ee ijoollee namoota waaqayyoon beekanii sagalee waaqayyoon bulanii irraa naasa'a. Inuma fayyaa wanti baay'een amma dubartii tokkotu dhumarratti isheen dubbadheen bita. Abbaa manaatu rakkise. Abbaan manaa rakkiseennaan ufteetii paasterii isheetiini yeroo hundaatti mareetu dhumarratti dhiistee deemuu barbaadde. Paasteretteen amma bakka nagee dhiisee deemuun barbaada. Garuu yeroo dhiisee deemu garaasaa gubee waan garaasaa gubu godheen deemuu barbaadaati maal na gorsitaa jettee. Ennaan akka gootu jedheen ji'a tokkoo fi nyaata gaarii hojjedhu. Yeroo inni wayyaasaa miicciifee kaalsiisaa kana miicciifee sanni baballeessu kana hundumaa fuula ifaadhaan simadhu. Hammadhu.
dhungadhu gammachuma jaalala hin jirretti dhangalaasi ji'a tokko yeroo inni gammadee ati manaa koo bakka akkam barbaadu naa taatedhu chaawedhi biraa sokkeedhen. Yeroo sanaa hin gubataa jedhen. Yeroo kana gootu silkii bilbila naa godhiitii natti himedha. Baay'ee ada gaariidha kun paasteretti manatti galtee ji'a tokko gootu kana goote. Gaafa jiisaa ga'u silkiin hin bade. Hin bilbiltu niitiin. Booda bilbilee maali bilbili isiin hin jennee maaltu ta'e paasteretti ta'ennaan. Waan hundumtuun sirrate maaliifan bilbile. Maaliifi yeroo isheen gaarii gochuutti kaatu kennutti yeroo kaatu inni immoo sirrachuutti ka'edha. Nama isheen barbaaddu sana ta'utti dhufe. Kanaaf yeroo tokko tokko jaalala argachuuf dura facaasuu qabna. Akkuma ijaatiin waan isaa. Amma boqqolloo baay'ee argachuu fi boqqolloo dura maal gochuu qabda? Boolla keessa hinduuti. Achi baay'attee kaati. Jaalala barbaadda taanaan dura jaalala facaasi. Gammachuu barbaadda taanaan dura gammachuu facaasi. Simatamuu barbaadda taanaan dura simachuu facaasta. Isumatti facaaste hammatta. Wanta akka namoota isinii godhan barbaaddan isinis namaaf godhaa. Maaliif hin argatta waanuma san argatta. Amma godhattee nama tokko kabalte uffee baay'ee obboleessa kun namni siin jedhu hin jiru. Inni immoo si dhiita beektaati. Tika balatuun ta'een abbaan sun immoo si dhiita dandeenyaan. Dachaa godhee deebisu. Dachaa ta'a. Namni waanuma facaase hammata gatii ta'ee fi waan facaase sana immoo baay'isee hammata waan sun. Egaa kanaaf keessumatti meereejii keessatti pirinsipiliin tokko tokko jiru waan akkasii kanatti fayyadamuuni baay'ee nama gargaara. Gaa'illi piroodaaktii waaqayyooti. Amma bilbila kana aayifoonii kana yeroo hojjetanii yeroo bitattu matsaafa waan tokko wajjin sii kennu. Yookiin asumarrayyuu jira maanuwaala qabu. Hin dubbifnu maanuwaala sana malee fiicharii baay'ee qaba kun. Tokkoffaa bishaan keessan kaa'inaa akkasiin godhinaa jedhanii kaa'an. Nuuni garuu bishaan keessa keenyaa hin badaku. Kanaafi makiinaa tokko yoo qabaattee beenzina itti naqxe malee miqoo yaarra juusiin itti naqaa yoo itti noofamu. Yaa juusiin qoy makiinaa kooftaa itti naqxe hin ka'u makiinaa. Bishaanuma ta'eefis hin ka'u. Kanaafi waan akkas wantichi hojjetu godhu itti godhamuu qabu sanaa macaafa keessa jira macaafa qulqulluu keessa. Pirinsipilicha duukaa deemnaanii I think rizaaltii gaarii argannaa jedhee tanan yaada. Gaa'elli immoo maayindii biyya lafaatiin hojjenna yeroo baay'ee isaa abbootarraa argine isa biyya lafaa kee argineeti appilaayi itti gooneeti rizaaltii dhabna. Wanni gaarii dhabna bu'aa gaarii irraa dhabnaa laata jedheen shakka. Maal naan jedhuu jiraachuunis jireenya biyya keenyaa keessatti waanumti guddaa wanti irratti haasa'amuu qaba jedhee sammuu kootti yaadu maal naan jedhu isa jedhu kan. Namni maal naan jedhuudhaan waan baay'ee dhabe jechuun maal naan jedhu jechaa waan tokko yaaduun gaarii yoo ta'u malee yeroo baay'ee waaqayyo maal jedha isatti jiraachuudha. Namni nu ilaalee nu murteessuu waa'ee keenya wanta namni madaalu irraa utuu hin ta'in wanta waaqayyo madaalu irraa deemuun baay'ee nu gargaara. Isa kana baay'ee itti yaaduu qabna. Salfishii yookiin of jaallachuu keenyaan sabi kun maal jedha laata waa'ee koo gaarummaa yaadu jechuudhaan utuu gaarummaan hin jiraatinis rakkachuurra waanuma nuun taane waan itti waaqayyo nu simatuun gadi ba'uun baay'ee gaariidha jedhee namana. Yeroo baay'ee aadaa keenya keessatti waan na rakkisu parsanaalii isa kana. Waanuma hin taane fakkaannee jiraachuurra ofiima keenya taanee namni waan jedhe jedhu. Waaqayyo garuu ija gaariin nu ilaala waan ta'eef isa waaqayyo jedhu duwwaa filannee jiraachuun gaariidha.
meereejii keessatti isa ta'u jireenyuma guyyaatii guyyaa keessatti iyyuu jedhee yaada. Isa kana gaa baay'ee dheeressinee irra fakkaataa Waaqayyo si haa eebbisu yeroo gaarii ture.